Isa anatu mana isa baasa. Ati garuu uffata dhalla kee uffadhuuti of dabbarii kottu ani keessaan qabu kana. Hayyee hirkati jette uffata dhalla haarawaan bitadha. Keetis hin deebisa. Rafi quufeeti. Rafteetu hin quufne ammaan dura. Kau adem tidur bani gegesa? Geggeessaan barbaadu adeemtu dhiisi. Akkamitti? Dubartii taatee halkan kana akkamitti gadhiisitti adda gadhiista Sahiba Dhiisi adeemtuuf maali? Dirgitti jaartii yaa dhaabbu si geggeessa. Qulfii makiinaa na kenna halkan kana akka danda'e bani geggeessa. Dhaabbu si geggeessa. Dhaabbu. Qulfiin kan kuttee? Ni kuttee. Ni kuttee. Kasila kam geggeessu. Halkan kana maal deemta addesi? Maal taate? Nambadi wayna jeesaa laata dhufee baartuu kana uffadhee akkanatti dhaabbachuun qaba jechuudha baduudha. Yoo harka qabe jalaa fiiguu malee waan filannoo biraa maal akka qabare yaa rabbi na baasittama. Hiriittiin ta'e jinni moonama. Hiriittii ijaan agartee? Maal argatuun jinni moonama. Ammuma gabbee achi buutee isiidha. Ina garreeraati. Naa wajjin islasiin. Miskiinaa hin muddamti jechuudha. Ani ishee agartee dheetti nan uffate. Ati yoo uffata maffate? Si duukaa deemuufan ka akka kubaa akka nan deebine dheetti nani. Qaanuu dhabe ka asii agumaan qulfii fuudhee gad deemu bakka kana kuttee. Ina garree kaati. Abjuun deemte na fakkaate jedhu nuuffatte fiilii na fakkaate yookaan gangalattee kuttee hin beeku kutte. Laasuma shakkaa irra nuffiteeti achi deemu malee akkamitti kaattee deemta manatti dhalaadha bar. Hagamatti agumaan qulfii asii fuudhee gad deemu darajarra gad ilaalee dhabe. Dhugaa? Dhugaa sin jedhu. Ofii wayii ija ishee agarteeti. Nagarreeti yoo arge homaa rakkin. Lakkeeti dhalaatana duuba ishii ilaaluu waan jaalattuuf wayii ija ishiitis akkanumatti ilaaltee dheetani. Wayii siimee isaan ishii miin talaabooti yaa dhufani. Talaaboteetti? Ni saafatti kanaafani. Akkamitti akkana goota? Isi jechuun intala abootee jechuun anaaf soddaa dhaabara. Yoo nama uffattee yookaan hin balleessita boo. Maal akkas callisa karaa sama deemee geessuu qaba akka jirtu dhaqqabeetiin. Akkamitti machiisa? Anumatu boru dhaqee araarfata. Inni ufatti deemee geessuu qaba. Dhugaa hin barbaachisu malee bakka jirtu dhaqqabuu qaba. Qaata mana geessi ishii taa'e almas hin jedha taa'e. Araarfadhaani mana deemee. Wayna aartii soddaa aarsuun hin taatu bara. Hin aartu aartullee anatu dhaqee boru sirra araarsaa miti. Dheetallee achitti kanatti aarsini. Asuma fidee asitti araarsi akkanatti mufan. Ishiin asis ol fidee ishii silaaluun hin dandeessu. Shariyaa jabeessiti. Maal godhure yoo fides ishii silaaluu hin dandeessu. Rakkoo qabu fiddeetu araarsitee galchitaa bara. Hanga isaniifuu ani yoo barbaadan isinillee ilaalu achi isiniif ta'a saloona. Ishii araarsuu qofaafan fide jechuudha. Egaa isin intala booteetti miti fiditee araarsi. Hundaafuu ani boruun ishii fida. Ati amma rafi dadhabdee jirta waan ta'eef gadi ciisi. Duratti hin fincaana jedhee bahe. Fincaane moo akkam godhisi? Yoo fincaanullee baadhu aanaa ta'uu fincaanu. Baga kuttee algarraa lafa na bulchitee soofarraa. Wulillee haa dhuftu malee akkas hin bulle. Alhamdulillah gama rabbii kun na baase. Gama rabbii kun na baase. Kiyyaa na arguun dhabu. Na argee laata. Ana garriin. Kapat rabbiin nagaan na galche. Kama qaamni kiyyaadha nagaan achii gale. Yaa shanta. Atillee umurii dheeraa. Kiyyaan shugguxii qaba. Yaa bada uffata kana. Kamadha jalaa nagaa na baaste. Galatoom yaa uffata kana galatoom. Yaa rabbii kiyya yaa gooftaa kiyya baguma na baaste. Lammatuma tole. Jannata addunyaa keessallee na nayxee. Qawwee jalaallee na baaste. Shugguxii jalaa na baaste kiyyaan shugguxii qaba. Yaa uffata kana. Anummaan maaluma sii ta'a. Maaluma sii ta'u ure. Galatoom. Baguma na baaste. Rabbii kiyya baga na baaste. Jaarsa miskiina kana of harkaa baasee nu. Yaa gooftaa baguma anaaf isillee baaftee. Miskiina jaarsi kiyya. Yaa rabbii kiyya galatumeerra. Galanni sii haa galu.
Kai kamali fakkanatti ciistare gammada uffata ofirraa baasii ciisika. Nadhiisa bu'aarra akkanuma ciisa. Baay'een dadhabeen dhufeef. Adullee maal uffata kana ofirraa baasika? Yookiin sirraa baasure? Nadhiisin jedha har'aan baasini dadhabeen jira. Erga dadhabde dhiisika maal salphaadhaa miti anu sirraan baasa. Laadhiisin har'aan baasini har'aan tana uffata baafachuun fedhu. Ana akka waliin rafnu fedha bar maaliif uffata hin baafanneeti? Har'a nan barbaachisu. Baay'een dadhabee jira. Waan san guyyaa takka irra darbullee bareedaa bar. Guyyuu kamisa waliin rafna. Kamisa tana yoo jidduu baane maasi fakkaata. Har'aan silaa alwaan bulu yaadame. Silaa osoo itti gaafatamaan kenna hafuu baate bakka deeme sanii achiin bulu deema. Kanaafuu yoo har'a sooma yoo oole maal rakkina qaba. Har'aan soomnaan dhiisi. Yoo mi'a soomna akkanaa kun bahe jaartiin kophaa rafaniin kun maal jechuudha? Caati moo gaafii yoo geegaltu gadi callistu moo maal qaba har'a yoo sooma bulte? Torbii achaan nu dabarsi. Yoo dadhabde buluu hin danda'etti gabbeeti bishaan qabbanaa talji baradoo keessa naqiitti isaan dhiqadhuu rafi. Dammee faana ciisee dhufee mutiire maal rakkoo qabare? Inumaa bishaan qabbanaadhaan dhiqadhu naan jedha. Nan bade. Akkas taanaan dammeen narraa fudhatte jechuudha. Hojii maal deemee dhufe? Dammee faana ciisee naa dhufe. Badee nan badee inuma naa awwaalte dammee. Inni illee dammee waliin haa jiraatu anis kanan eegalee waliin hin jiraadha. Laaqanaa fi ciree irbaata hojjechuun na dadhabsiisa. Qabeenya kanammoo ani isaaf dhiisee hin deemu. Wallaalla. Hai, maaltu ol beela? Xiyyaammaa bilbiltee yaa Rabbi. Dhiiroo itti dhaqqabee laata? Irra beekee? Yaa Rabbi micoon tun nun naqqaasifte? Way shugguxii saniin dhufee hadhasin nadhaa. Kaasi malee maaliif hin kaasne? Dhiiroo shugguxiin isaa sun anummaan bitee anuma ajjeeste anuma gargalte. Kaasii namticha nan maalumaaf hin kaasne? Itti beekinna laata irratti hin cufa. Irratti hin cufa. Inuma narratti cufa. Abaan isa eegalchiise xumursiisuudha jedhu narratti cufa. Kuni gowwaa qaamni isaatu gowwaa fakkaata. Kuni qotiyoodha. Horii nama biraa filachuu dhiisee tanan kana qotiyoo filadhe. Narratti kaasuu dida innumtuu nama ta'e. Taraa tana kaasuu baannat na argaanat waanan isa godhu. Halloo. Hin dhaga'amu nagumaan na bilbilte. Waan abbaa keetiitiif sila telefoona na jala kaasuu didda. Nagumaan bilbilte sila. Nagaa si haa dhabuuti. Tapha eegalte san akka na wajjin eegaltetti xumurta. Haay kunimmaa hin ta'u. Yoo guyyaa tokko jaarsi kee dhufee nu taphachiisee kun hin ta'u gonkumaa. Yoo guyyaa tokko jaarsi kee akka tasaa dhufee anumaa na taphachiisee hin beekaa. Kun hin ta'u gonkumaa. Hin ta'u. Kaadhaayyuu Rabbi nagaan nu baase. Cadhii galata waaqa galchi. Kama nagaan achii baanee anuu nagaan mana kiyya gal. Waan akkasii duraan usitti itti na naqeeyyuu hin beeku ani maal. Itti siimaa mitiiree waan na goote san. Maalumatti ittiin siimaa maaluma dhagaa jira isaa anummaan har'a. Jaalattee jibbitee tapha eegalte na xumursiista. Hin taane taanaan immoo lubbuu keetirraa bahi. Kanaan booda sitti mee jira. Maalitu intaluma akkam yaa kiyyaan kun yoo achitti dhaqeetiin lubbuu kee na galaafate hoo. Mee maaloon godhadee qaali masii godha malee achuma dhaqee lubbuu na galaafate. Isiin akka inni godhettee isatti na himuun qaali masii godhee irratti bilbilee dhaquun haa wayya. Ittiin deebisaa qoomee bilbila. Qaali masiin godhee yoo ta'e wayyuu haga maqaan kiyya bade. Ergaan harkasii seene akka feeti naa gootu. Qaali masii godhee. Maaliif bilbilte? Maal gochuudhaaf? Dhiifama qaalii kee hin godhachaaf bilbile. Akkuma itti nan himne malee akkuma jaarsa keetiin nan himne malee. Akkas taanaan boru kottu uffata asii fuute sanis fidiiti boru yoo dhuftu dhalaa fakkaadhuuti baalxoo bitadhuuti uffadhuuti kottu dhalaa fakkaadhu yoo danda'amte immoo sagalee dhalaatillee yoo kan argattu taate bitadhu kottu ani sitti meera gaafa sananatu jalaa si baase boru immoo ofii keetii of isa jalaa baasuu qaba. Hayyee uffata dhalaa hin bitadha. Isa anatu manaa isa baasa ati garuu uffata dhalaa kee uffadhuuti of dabbarii kottu ani keessaan qabu kana. Hayyee hirkati jette
uffata dhala haarawaan bitadha haarawaan bitadha. Keetis hin deebisa. Gurraacha saniyyuu gurraacha saniin bitadha. Gurraacha hattan ka ijaa hunda bitummaan isa manaa baasiiti. Yeroo inni hin jirre namaan akka tasaa guyyaan inni dhufe ammoo akkuma har'aa saniin na baase. Akkas taanaan immoo waliigallee jechuudha. Waliigallee jirra akkasitti. Rafi quufeeti. Rafteetu hin quufne ammaan dura. Akka duraanii gammachuun qabdu dhiyeenya kana fuulli kee sirriin jiru maali nagu barra'e? Nagumaa fi atillee dhiyeenya kana naaf feeruu dhiiste kanaaf asitti gadde. Sani maali beekta hojiin na baay'ata hojiin ni baay'atti hojii tanaan wanni dalaguu fi of qofaa fi miti anumaaf siifi sanumaa fi olii gassi babbaasuu dhiise akkatti yeroo argadhu kanallee masi baasatti osoo beektu kanatti nama uffachuun qabu. Anaa fi siif qofaaf osoo hin ta'in ilma keenyas ni beektan jedhee kan wulii dhufuu deemuuf isaafis eenyu dalaga. Numa dalagu qabu akkam amma dalagu deema hundaaf kanaafuu biizii ta'ullee natti mufatee na Rakkoon qabu kan mu qofa ta'e sababni kee baay'ee galatoomi tanaafin si fedhaa baran sii tana kanumaafin si fedhaa nagitee ni amma maal siif haa ta'u maal siif haa ajjabu maal dhuyde maal nyaatte waan barbaade ammaaf bunuma na hajaji. bonnis ku fayyada galatoomi Halloo. Maa bilbiltee gammadaa waliin hin jira barra ammayyuu mana fincaanii keessa dhaabbadhee tan sitti haasa'aa jira. Yaa waan naan jettu jedhiti isa birattan deebi'aa fixadhuuti. Baaltoo akkam biteettisa? Kana na gaafatta ammoo baaltoo gurraacha bitadhu kuni maal gaaffii qaba na dhagaa jira siin jedha bara alaarra jira akka nan dhageenye daddafiitii kana qofa gurraacha bitadhu kana ammoo maal na gaafattare? Gurraacha moo? Kan tolchee dhalaa si fakkeessu kan duuba kee guddisu bitadhu. Qaala'ullee anatu fuudhaa lakki anatu dhufee sii fuudha ka kun salphatu isiruma. Gurraachuma bitaayyee kamanatti ta'u ilaale. Kanaafuu amma dubbii dhiisiti isa bitadhu kootu amma gammadaa waliinan kaaffee jira amma bitadhuuti alaa gale ani amma sa'aatii kanatti dubbii baay'ee hin danda'u. Akka tasaa mana fincaanii yoo dhufe na arguu danda'a waan ta'eef kanaafuu nagaan ture.
Waan beekni nama beektu. Kan gootee dubartii. Kun mataa keessaa qaba kun godhame. Kan ali. Kan ali jechuun malee keessee. Kan ali jennaan kan beeku ulaa hojii dhaabate mu. Bara baanuu kan beeku ta'e. Akkas goonee diimina akkas goonee. Kaawwanee. Ini tadi sih enggak. Ini juga beeku. Jadi ini motor mana punya. Tiram pun beeku lagi. Anjir mana. Anjir sih udah pas mana. Enggak tahu kok beeku. Tadi tu pin, kamu kan bersama. Wani beri nombor itu berapa orang? Ada yang nombor gue nih yo. Ya, coba deh buat saya kan terbalik. Sekarang itu betul nggak berani nabi. Kamu masih ada kata apa dia kau? Lagi supaya anak lagi sulit. Wajib cina tak? Bukan sekolah mati dia mah. Wajib tangki nggak kesana wampat. Ini kalau kamu udah balik balik, ya? Kalau angkat itu. Kata dia mau kan? Apa ada yang cabut? Ini wajib bila. Timbil. Ada ini surprise gue bangun timbil. Akan betul sih nulis bukan? Juga nak aku buat nanti tem akan ada surprise sih. Apa yang lebih dari nanti? Ibi ma bodi dari akan haji nu beti ju fatte nawamte kade Tamitun, ini tuh masjid, ini masih buat. Gede itu semua itu tamitun. Intalabu tiga tahun noltu. Intalabu tiga sih. Isi dah. Hai. Intal te awal tadi dua baru finishing kam dua. Kayak lala.